Eegaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamanni jaalalaa kan tokkummaadhaa kan kabajaa bakka jirtanitti isin haadha qabu isiniin jechaadha. Har'a sagantaa adda ta'e tokkoon isiniif dhiyaanneerra. Sagantaan sanis maali yoo jettan taate hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu wajjin turaan afeerraa teenya tan jaalalaaf kabajaati. Sagantaa maali jechuun keessan hafan qabu. Har'a sagantaa ajaa'ibaa sagantaa lakkuudhaati. Sagantaa lakkuu tana keessatti gaafii deebii ajaa'ibaa qabannee dhiyaanneerra. Obboleessa keenya kan nu faanatti argaa jirtan kanaa wajjin istuudiyoo teenya keessatti argamnee jirra. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu wajjin turaan afeerraa teenya tan yeroo hundaati. Hayyee hordoftoota keenyaa obboleessa keenya kan nu cinatti argaa jirtan kanaa wajjin sagantaa lakkuu irratti dhiyaannee waan jirruuf hanga dhuma sagantaa lakkuutti nu wajjin turaan afeerraa teenya tan jaalalaati nu faana tura. Hayyee keessummaa keenya sagantaa lakkuu irratti baga nuuf afeeramte siin jechaadha. Mee ati ilmaan hortee qabdaa? Eeyyin baga sagantaa lakkuu irratti naaf yeroo keessaniif anilleen isin galatoomfadhaa. Galatooma isiniin jechaadha. Ilmaan dhaltee qabdaa jetteetuma na gaafatteemi? Dhaleetiin qaba. Kasiin qixaafaan dhalee qabaa'u kanuma dhuundhum sadii kanuma siin qixaa jechuudha. Atilleen dhuundhum sadii ilmi kiyyaas dhuundhum sadii. Anaa fi atuu hiriyyaadha. Dheengadda fuute siin beekaa. Dheengadduma dhaltee akkamitti anaa fi ilmi kee wal qixxaachuu dandeenya? Dhuundhuma sadii ilmi namaa kan uumamee dachiirra jiru hundi isaa dhuundhum sadii yaada isaatu dhuundhuma 300 caala malee ilmi namaa kan uumamee dachiirra jiru dhuundhuma sadii. Dhuundhuma sadeen kanaatiitu qalbiin isaa ammoo yaadni isaa ammoo dhuundhuma 300 caala. Tole hayyee kana kanumaan haa irraa buunuuhi. Garuu ati anilleen ilmaan qaba. Garuu ati ilmaan keetiif maal dhaamta yeroo baay'ee? Nama akkam akka isaan itti qabatanii karaa wajjin hin deemne mana barnootaatti illee haa ta'u saahiba hin godhanne maal faarraa gorsaa jirta? Anilleen ilmaan kiyya haa gorfadhu. Kana awwaa afur bicharraa hin ilmaan kiyya gorsa jechuudha. Tokko ammaas ittiin siif dabala waa 5 nama 5 akka isaan hin saahibneen gorsu jira hanga ammaa. Ganamaas galgalaas ittumaan hima deddeebisee akka isaan likkitti ganamuu irraa eegan aduu baatee dhiitu hunda keessatti ilmaan kiyya waa 5 akka isaan nama 5 akka isaan hin saahibne irraa hin gorsu jira. 5 sana hayyee maaliif maali? Si jalaa hin qabadda likkitti. 5 sana isa tokkoffaatii nama badaa. Isa tokkoffaatii nama badaa akka isaan hin saahibne faasiqa. Akka isaan hin saahibneen galgalaas ganamaas isaanii himu jira. Mee badaadha jechuun nama badaa jechuun nama akkami duuba? Maaliif irraa fagaachuun barbaachise? Badaa namaati jechuun nyaataaf jecha si gurgura. Isa kanaas karaa wajjin deemuun hin taatu nillee saahibuun hin taatu ilmaan kiyyaaf kana jabeeseetiin dhaamu jira. Atilleen ilmaan keetiif dhaami. Tole ilmaan kiyyaaf niin dhaama. Ammaasoo isa biraa hamimee wanni dhaamtuuf 5 dhaamaaf naan jette waan ta'eef hin dagaddu. Ammallee nama qorqodaa akka isaan hin saahibne irraa hin fageesse ilmaan kiyya. Hin saahibinaadha. Nama bakiila qorqodaa akka isaan ittiin dhiyaanne ilmaan kiyya galgalaa ganamattiin itti dhaamu jira. Bakiila jechuun nama akkami? Maaliif irraa fagaadhaa jettee gorsite ilmaan kee hoo? Ani isaa gorsu. Bakiila jechuun nama gaafa ifiisitti haajame dhufee yeroo isaa si wajjin dabarsee sirraa fayyadamee guyyaa ati irra xiqqoo waan ati isatti haajamteef jecha si mura karaa sirraa jijjiirrataa jechuudha. Tanaafin ilmaan kiyyaan kanarraa illee fagaadhaa je'een. Tole anis ilmaan kiyya akka irraa fagaatan ittiin dhaama. Ammallee hoo isa abba 5 naan jette isa sadaffaadhaa naaf himiteefi. Inni sadaffaadhaa akkuma namni hunduu beeku nama kijibaa nama kijibaa oolu akka ilmaan kiyyan saahibne likkuma ittiin jabeessee dhaamaa olaafan. Nama buufaa oolu nama isaanii kijibu
akkan isaa himne jeetiin ilmaan kiyyaaf dhaamaa oola. Gizee inni si kijibe atumaatu hin dhigoomsine malee maaliif yaa kijibaan kunoo maaliif irraa fagaachuun barbaachise? Kijibaadha jechuun nama silaa sirraa fagoodhaa si dhiheesseeti nama silaa si dhiyaatu sirraa mulu. Waan ta'eef kanaafuu ilmaan kiyya akka kanatti illee hin dhiyaanne jabeesseetumaan dhaamaafan. Iyyaan illee inni hin dhaamaaf isa afuraffaadhaa. Inni afuraffaadhaa akka gawwaa hin saahibne hin dhaamaaf. Nama gawwaa nama namni hundi doofa jedhuun nama gawwaa jedhanii san akka hin saahibne ilmaan kiyyaaf jabeesseetumaan dhaamaan. Maaliif gawwummaa tanaatu isatti dabramu maaliif hin saahibinaa jettee ni dhaamteef gawwaa jechuun nama akkamime? Inni gawwaa jedhanii san siifin godha jeetuma si godha siin faarsa jeeti si arrabsa nama bira taa'eeti siin faarsa je'ee iccitiitii hunda ol babaasee si arrabsa. Tanaafiin nama gawwaa hin saahibinaa jeen. Tole hayyee anilleen gawwaarraa akka fagaatan leekkumatti hin dhaamaa fi isa shanaffaadhaa meenaaf himi. Inni shanaffaadhaa nama rahima isaa muru. Nama haadhaaf abbaadhaan mataa jabaatee nama haadhaaf abbaa qaalii didee ala deemu. Nama rahima isaa kan dubbifne ambarra deemu. Isa sanirraa illee akka fagaatan ilmaan kiyyaaf jabeesseetumaan dhaama. Maaliif jennaan rabbal aalamiinaan subhaanahu wa ta'aalaadhaa qur'aana isaa keessatti suuraa meeqa aayata meeqa keessatti akka nama rahima mure abaare akka nama rahima mure fokkise arkeetiin jira waan ta'eef akka isaan kanarraa illee fagaatan jabeesseetiin dhaamaaf. Isa kana qabatanii jennaan ilmaan kiyya bakka guddaarraa akka isaan gahan abdiin qaba. Tanaafiin isaan kana dhaamaafi oola. Atilleen ilmaan kan keetiif sirri dhaame. Tole keessummaa keenya nuuf galatoomii ilmaan kiyyaaf galgalaa ganamatti anillee isaan hundaafuu niin dhaamaa yoom isaan qofa hordoftoonni keenya kan fuula kanaan nu daawwachaa jiran hundi isaaniitu akka ifiifillee nama akkanaarraa fagaatanii ilmaan isaaniillee nama akkanaarraa fageessan cimseetumaan dhaamaaf isaanillee liqirtii ni qabatan jeetiin abdii qaba. Nuuf galatoomii dhiifama nuuf godhisiin jechaadhaa hanga sagantaa lakkuu irratti walitti dachaanuu sagantaa akkanaa bareedduu irratti walitti dachaanuu nagayaan nuuf turi nagayaan naagaliinsiin jechuu barbaada. Maassalaamaa. Eegaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kan hanga ammaatti hordofaa jirtan sagantaa lakkuuti. Sagantaa lakkuurraa akka gammaddan akka waa barattan akka waa hubattan abdiin qaba. Hanga sagantaa akkanaa bareedduudhaan walitti dachaanu nagayaan nuuf turaa isiniin ja'a ammootuu laayikii fi sheerii hin dagatinaadha. Koomentiidhaaf yaada keessan nuuf erguudhaas hin dagatinaan isiniin jechuu barbaada. Maassalaamaan nagayaan nuuf turaa. Wassalaam.